Ayyee hordoftoota Shankorii Miidiyaa nagaan koo isin haa ga'uun jedha. Ani ijoo seenaa toleeraati. Sagantaa kutaa jalqabaa marii maraa jedhu tokko jedhee eegaleen jira. Alaafa malaa fi bifateetirraa jaalala dhugaatii naqabee sirraa si jaalle jechuudhaan ba'uweerarraa magaala shaggee bontuu hoborraa. Sagantaa kutaa jalqabaa marii maraa jedhu tokko jedhee eegaleen jira. Yaadaa fi qeeqa qabdan akkanaaf gumaachitan abdiin isinirraa qaba. Sagantaan kutaa jalqabaa marii maraa jedhu gubbaatti beekaa ta'uu fi beekamaa ta'uu waan jedhurraa waliin haasofna. Beekaa ta'uun biyya fayyadaa, saba fayyadaa, dhaloota boruu fayyadaa, seenaa kaleessaa dhaloota boruu dhaalchisuudhaaf nama fayyada. Beekamaa ta'uun immoo waan haala yeroo murtaa'ee yookiin immoo yeroo wajjiniin mul'atee dhabamuu jechuudha. Kanaafuu dhaloonni bara kana keessa jirtanis anuma dabalatee beekamaa ta'uu caalaa beekaa ta'uudhaaf yeroo hundumaa hayyuurraa odeeffannoo sassaabbachuun maanguddoota jala teenyee hordofuun caqasuun waan baay'ee murteessaadha. Kana biraas darbee kitaabolee garaagaraa dubbisuun seenaa qo'achuun aadaa fi duudhaa amantii saba ofii beekuun waan baay'ee barbaachisaadha. Beekamaa ta'uu qofaadhaaf yoo dhamaane biyya keenyaa fi dhaloota deegaa fi gadadoo keessatti kuffisna. Sana bira darbee miidhaa guddaa biyya keenyarraan geessifna. Gaafa beekamaa ta'uu qofaaf yaadnu aadaaf safuun uummata keenyaa daganna. Kanaafuu yeroo hundumaa beekamaa ta'uu caalaa beekaa ta'uudhaaf sammuu keenya irratti haa hojjennuun dhaamsa kooti.